Hayyee akkam jirtu Oromoo baga jirtu baga jiraattanii ani akka nam tokkootti jiruu kiyya keessatti viidiyoo amma zamana kana keessa Facebook irratti bahee maxxanfamee biyyatti bakka hundatti faca'u kana waraabuu irraallee qooda hin qabu. Laayivii dabarsuu irraallee qooda hin qabaataatiin hin turre. Garuu yeroo tokko tokko calliftee wanti seenaa xureessaa yeroo kaatu qabachuun callisanii ilaaluun gaarii waan hin taaneef viidiyoo kana yeroo jalqabaatiif waraabuu kooti. Kunis akkaataa jijjiirama tartiiba qubee afaan Oromoo irratti yaada qabuu fi muuxannoo qabu ibsuudha. Jalqaba waan jedhu kana xiqqoo kreditiin kennuudhaa fi ani Abdurrazaaq Naboo jedhama. Barsiisaan ture akka faranjiitti bara 1996 aanaa Jaarsoo magaalaa Ejersa Gooroo irratti barsiisummaan ramadamee iddoo sana ture. Yeroon sun ammoo yeroo qubeen afaan Oromoo hawaasa Oromoo keessatti faayidaan isii hin beekamne, bu'aan isii hin beekamne, uummanni barachuudhaaf qophii hin qabne, yeroo barsiisaan afaan Oromootu barsiisuu miti sirnaan dubbatu hin jirre, rakkinoonni garaagaraa keessa yeroo turetti kan eebbifameen keemistiriif herregas ta'u qubee afaan Oromoo kutaa 7-8 akka Oromoo tokkootti fudhachuudhaan barsiisaan ture. Sana dura garuu yeroo haayiskuulii keessa jiru qubee baradhee naannaa ofii dhaladhe keessatti yeroo jalqabaatiif ganda ofii dhaladhe keessatti barataa hanga 40 fi homaa 47-48 ta'u qubee yeroo qubeen maanuu bakkattuu hin beekamne barsiisee sadarkaa aanaatitti akka eebbifaman taasisee akkaataa qubeen itti baratamu, akkaataa qubeen itti barsiifamu yeroo sana muuxannoo argadheen erga barsiisaa ta'ee booda ammoo hedduu faayidaan akkaataan qubee itti barsiisan yoo hin beekamne qubee barachuuf rakkisaa ta'uus ni mala. Garuu murteessaan eenyu barsiisaadha. Yeroo baay'ee namni afaan alagaa baratee afaan alagaatiin barsiisuu fi barachuu barate qubeen sun akkaataan isiin vaaliyuu isiin qabduuf yoo hin beekne, hiikaa isiin afaan saba Oromootiif fiddu yoo hin beekne rakkoodha. Qubeen afaan Oromoo tartiibni isii jijjiiramuun yoo xiqqaate hiistirii waggaa naannoo waggaa 40-30 yoo xiqqaate waggaa 26 seenaa uummanni Oromoo qabu diiguu dhabamsiisuu kanarra kan xiyyeeffatedha. Gara biraatiin tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruun rakkoo ijoolleen baratuudhaaf ta'e, barachuu dadhabdeef ta'e osoo hin taane mootummaan Itoophiyaa takkaahu OPDO'n A fi B wal biratti arguu hin barbaadan. Hin barbaadan abadan. Sababiin isaas ijoolleen caa itti waan aantuuf O godhanii abaa'oo jedhanii dubbisu. Kuni mootummaa sanaaf dhukkuba yeroo dheeraadhaaf waan godhan kan wallaalanidha. Waa maleen jedhu. Qubeen afaan Oromoo barachuun salphaa akka ta'e daa'ima godina Baalee keessatti, Baalee yeroo san kabila Baalee ture amma Arsii Lixaa kan ture magaalaa Heeraroo keessatti iddoo dhaladhee guddadhe ganda Hattaa keessatti daa'ima mana barumsaa hin geenye takkatu namoota 47 an qubee barsiisu keessa ture. Maqaa isii har'a dagadhee jira. Mucaa daa'ima xiqqoo bareedasiiti. Ijoollee kattaati. Daa'imni sun osoo manguddoon tokko hin fiqeen, osoo ijoolleen haayiskuulii fi kolleejjii fixee hin fiqeen qubee kan akka ajaa'ibaatti barreessu dogonkora tokko malatti dandeetti. Osoo rakkoo qabaatee isiisantu rakkata. Gara biraatiin yeroo nama barsiisu dhabetti barsiisota aanaa Jaarsoo irra yeroo sana turan waliin nama tokko barsiisnee jijjiiramu qubee saba keenya keessa finna ka jedhuun an ammoo magaalaa akka tasaa ta'e magaalaa irra waan tureef bakki deemullee xiqqoo rakkisaa waan tureef maal murteessee fudhadhe mana hidhaa keessatti hidhamtoota sababa siyaasaatiin hidhamanii fi yakkoota garaagaraatiin sababanii hidhaa keessa turan barsiisuu murteeffadhe.
Kun gochuun ammoo baay'ee ulfaataa ture. Yeroo sana keessatti garuu hanga fedheeyyuu haa ulfaatu bulchiinsa aanaa amansiisuun itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa sana amansiisuudhaan hidhamtoota mana sana keessa jiran kallattii misoomaatitti bobbaasna maqaa jedhuun misooma keessaa barumsi tokko waan ta'eef ogummaa qabuun hidhamtoota kan hin barsiisaa qubee saba keenyaa kan hin barsiisaa gaafii jedhu bu'aa bahii booda amansiisa. Hin fudhatan mana hidhaa keessa seenee barsiisa. Mana hidhaa san keessatti manguddoota amata 60 jala gahan kan har'a maqaa isaanii yaadachuu hin dandeenye keessattuu manguddoon tokko naannoo malkaa jabduuti. Lubbuu isaanii jiraatullee hin beeku. Mana hidhaa san keessa ka turan torbaan tokko seenaa qubee tanaa fi qubee barsiisuu walumaa galatti jalqaba seenaa irraa faayidaa isii irraa maaliif akka filatamte erga barsiisee booda torbaan tokko barsiisa. Torbaan tokko keessatti hidhamtoonni mana barumsaa san keessa mana hidhaa san keessatti mana barumsaati miti mana hidhaa san keessatti sa'aatii tokkoof galgala qofa na wajjin barumsa barataatiin turan barreessuu dubbisuu 100% danda'an. Ummata cinqii keessa jiru ummata dararaan garaagaraa irra osoo jirtu jechuudha. Kanneen ummanni akkasii dararaan irra jirtu rakkoon irra jirtu afaan Oromoo barachuun barreessuun torbaan tokko yookiin torbaan lama yeroon caallatti maaster godhan namoonni kitaaba haaraa akkaataan dadhabinni kan dhufe tartiiba qubee irraa ijoolleen afaan Oromoo barachuu kan dadhabde jedhanii warri maallaqa guurachuudhaan maallaqa nyaachuu qofaan seenaas balleessuu tartiiba qubee jijjiiruudhaaf dalagan keessattuu kanneen akka Yaazoo Kabbadaa, Orka Baboo, Beekan Gulummaa, maqaa isaa ka dhugaatiin Misgaanaaw namni jedhamu, Azmaaniillee biyya kanatti illee miidiyaa qabatanii wanti isaan godhaa jiran yakka biyya keessatti saba Oromoo irratti dalagan guyyaa tokko gadi hin bahu se'anii wanti isaan raawwatan it's shame on them. Salphadha, kufa, caba, dooma, dirma hin falfaltani. Isinitti haa deebitu gadi. Shame on you guys. Mee krediitii namoota tokko namoota warra kitaaba kana barreessee tokko haa kun Beekan Gulummaa yookiin ammoo Misgaanaaw. Misgaanaaw barsiisaa yuunivarsiitii Amboo ture. Afaan Oromootiin digirii qaba, afaan Oromootiin maastireetii isaa rakkatee fixee jira. PhD irra gahee garuu PhD isaatu fixuu dadhabee defend gochuu dadhabee nama ari'ameedha. Hin ari'ame PhD isaa Oromiyaa afaan Oromootiin defend gochuu dadhabee. Isaan kanniini ka tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiire. Gara biraatiin kitaabilee 30 barreessee maal barreessee jedhamee ka himamu kana. Let's bring it on the table. As fidame akka seera akaadaamiitti kitaabni inni barreesse hundi isaatu kitaaba hatame. Hanna. Maaf hanna ta'a? Assignmentii ijoolleedhaaf kenne naannoo keessanii mammaaksa barreessaa fidaa, naannoo keessanii hibboo guuraa fidaa, naannoo keessanii asoosama garaagaraa guuraa fidaa barreessaa jedhee walitti qabee maqaa ediit gochuutii fi maqaa barsiisummaa gaachana godhachuudhaan waan kana ofii isaatii jijjiiree manneen maxxansaa kadhatee kitaabileen hamma 30 jedhamu kun walakkaan isaanii fuula hangam akka qabu asaa baasu tan jabalu. Kanaan kitaaba 30 barreessee 30 keessa fuulaatii sabiin naqa. Kitaabni kun hundi isaatu kaatame kan yakkaaf guyyaa tokko itti gaafatamuuf deemu. Yakkamaadha kun. Akaadaamikaalii barruu sammuu ijoolleen barreessitee senior essay isaaniitiif fidde kan itti tole keessaa filatee ediit godhaa maqaa ofiitiin barreeffateetiin maxxanfateetiin gadi baase. Kitaabilee sanniin keessaa kan inni dhalche
أنا أبان كجيب أنا تقلتك إني جد ويجرات أساباسو كان على كتاب بلين كون هم ديزاني تفدو بديب إيه ilmaan inni barsiise san biratti gad faca'ee osoo jedhe yes kuni barruu kiyyaa jedha barataan hedduun isaa. Kanaaf dhiifama naa godha miidiyaa garaagaraa showuu garaagaraa irratti nama kana dhiheessitanii waan inni hin qabne irra tuultanii kitaabileen barreessite tuumaach jettanii mee dhageeffadhaa barreeffama inni baasu hunda keessatti maaltu jira yoo jechi maallaqa jedhamtu yoo hin jiraanne mee ilaalaa keessa deebi'aati namni kun nama maallaqaaf yoo jedhe eenyu nu gurguratee deemuu danda'u walaa wallagga dhalatee walaa kiristaana ta'ee ortodoks pheenxee islaamaa ta'u arsi dhalatee harargee dhalatee dhimma isaatii iyyuu miti maallaqa argannaa eenyu nama gurguratee deemuudha. Kitaaba qubee afaan Oromoo kan irratti illee wanti inni jaha hojjete kanuma maallaqa fudhatee he didn't care dhimma seedha. Dhimma isaatii iyyuu miti tartiibni qubee Oromoodha. Warra qubee Oromoo baranne jedhanii maallaqa yoo argatan beekumsa kamuu dantaa irraa hin qabne keessaa nama tokko. Nama ijoollee kompiitanti ta'an dipaartimentii afaan Oromoo keessatti barsiisuudhaan kompiit godhanii dhufan. Sababa amantii ortodoksiitii namni amantii ortodoksii qubee Oromoo barsiisuu hin danda'u jechuu isaatiin nama barsiisummaa yuunivarsiitii Amboo keessatti barsiisummaa dhabeetu jira. He is the one who commented. Ani jedhe inni namni kun. This is his quotation. Kuni ammootu ragaadhaan qabatamaa waan lafa isaa jiru innis ni beeka. Namni amantii ortodoksii qabu qubee afaan Oromoo barsiisuu ni danda'a amantii jedhu hin qabu. Sababa jedhuudhaan reject godhame namni dandeettii qabu. So Oromoon kamuu yaazoo kabbadaallee maal akka ta'e hin beektan. As bahee biyya kana bahee diraamaa hojjechuudhaan uummata Oromoo walitti naquudhaaf warra yaale. Gara kaaniin OPDO keessatti lafa gati hidhatanii jechuudha. OPDO'n jarana qubee afaan Oromoo aabaa fi caa wal bira agarraan arguun feetu. Sababiin arguun feeneef ijoolleen caa gadi ficcuuftee aabaa ogooti. Amma dura waan godhame isinii haayimuun. Kitaaba jalqaba kutaa 7-8 afaan Oromootiin bahe keessatti mammaaksota ajaa'ibaatu jira. Mammaaksonni kun yoo misoomatti misoomaaf yaaduu yoo farra biraa nagaa waan biraallee jeequmsaaf illee yoo garagalchite jeequmsatti ka'oolan jechuudha. Kitaabilee kanneen boodarra guyyaa tokko waliin nu qabanii kitaabileen kun jijjiiramuu qabanii. Mammaaksisin mammaakaatiin kutaa keessa ijoolleen barsiiftan kun ijoollee kara biraatti jeeqaa jira. Hanga jedhamu ka'eetu. Dan dhumarratti fakkaattota akka isaa kana fidanii mammaaksota san. Mammaaksi kun waan namni uumee miti. Wanti jedhamaa ture biiroon barnoota Oromiyaa yeroo sana caasaa ABO'tu jedhamee waan farrajamuuf biiroon barnoota Oromiyaa keessa ABO'tu jira jedhamee waan himamuuf kitaaba kanallee yoo barreessan ABO'tu harka qaba keessaa qaba jedhamee waan amanamuuf mammaaksota sanallee ABO'tu caasaa ABO'tu as keessa barreesse jedhamee waan amanamuuf mammaaksileen sun akka keessaa bahan yaadni dhiyaatee ture. Yaada dhiyaate sanarratti ani akka nam tokkotti yeroo sanas miseensa ABO'n turre har'as miseensa ABO'ti miti. Garuu yoo dhugaa dubbannu maqaa ABO'tiin qoratamaa sukkuumamaa tumamaa jibbamaa qubni nama nutti qabamaa warra ture keessaa tokko. Ammoo gaafii gaafadhetu jiran yeroo sanaan nama gaafii gaafachuu irra sodaan qabde tokko waan ta'eef. Nama hin taane illee gaafii hin gaafadhu. Hin gaafadhe.
Mammaaksa amma isin jettan kun caasaa diinaattu as keessa abaa'oo diina jedhanii waan farraji caasaa diinaattu as keessa jira jedhanii abaa'oo as keessa kana godhe jettanii kan barreesse haasoftani. Sila mammaaksota kanatu mammaaksota Oromoo hin taane moo mammaaksota kanneen dhabamsiisuu barbaaddan gaafii jedhuun gaafadhe. Deebiin kenname very simple in short. Waatu duubaan jiraadhaan. Done. Namoonni biroo yeroo sana keessatti onnee qabaatanii yookiin namoota kutannoodhaan defend namni na godhuu jechuun dandeenyeef waan jedhuu danda'u hunda jedheeni feetan keessaa baasa, feetan keessa dhiisa. Mammaaksonni kunniin ammoo mammaaksa Oromoon dur irraa mammaaku malee mammaaksa abaa'oon as fidee miti. Siyaasaadhaan waliin qabsiisinaa. Wahamaa kana gaariitti hiikuun ni danda'ama. Akkuma isin hamatti hiiktanii kanatu kana godhattan ani ammoo kutaa kee keessatti gaariitti itti fayyadamaa jira. Ka jedhu jedhaan ture fudhataman argan. Kana raawwataa ture biiroo barnoota Oromiyaa irraa ajajaan godhaa ture. Kanaaf dhimmi beekan gulummaa yookiin misgaanaa'u maqaa jijjiiratanii as bahuun Oromoo naman gootu. Yoomillee taanaan ati misgaanaa'u maallaqa xiqqoo yoo argatte nama saba isaatii miti waan fedhe gurguratu waan taateef ummanni Oromoo hadharraa sirratti beekuu qaba. Diinaati. Scholarshipii ati Harvard dhufteen ittiin nu faarsitu scholarshipii namoota rakkoo keessa jiraniif kennamuun dhufte malee beekumsaa fi dandeettii keetiin miti ka dhufte. The only thing wanta akka beekumsaatti fayyadamte si fayyadamaniitiin resume sanirra si barreeffame komentii si barreeffame wanti jiru seenaan kan himaa jiru kitaaba 30 nama barreesse jedhameeti. Adiistiruu nama kitaaba 30 barreesse dhugaa nama fakkaatti. Ati nama waa hojjetu miti nama barreessu. Maal gochuu kurraja isa afaan Amaaraatiin jedha san garagalchanii jechuu waan nama copy and paste. Kun ammoo seenaan si gaafata. Beekumsa yoo qabaate go back and defend. PhD afaan Oromootiin Oromiyaa keessatti Finfinnee keessatti defend godhiiti sammuu gonfa PhD keetiin fadhu as deebiitii nutti. Nobody's gonna listen to you. Namoota garagaraatiif dhaamsa qaba. Dhimmi kun dhimma naannummaa wal qabatuu miti. Yeroo baay'ee sababa namni kun misgaanaan jechuudha. Keezii Jawaar irratti waa hedduu barreessaa tureef namni waa hedduu jedhaanii ture. Barreeffama hedduu isaa keessa garuu dhimma maallaqaati kan namni kun kaasu. Eengadda dhufee har'a dhimma maallaqaa kaasuun biyyattillee wanti inni hojjetaa fi ture maallaqaa fi malee seenaa Oromootii fi miti. Kitaabileen inni ijoollee jalaa fuudhee maallaqa gurgurataa ture. Kitaaba kanallee maallaqa nyaatee tumatee garaggattumateetiin nama dhufe. Maallaqa isaa seef gochuudhaaf it's shame on him. Nama qoonqoo isaa tuman isaati keessatti bilcheeffachuu hin dandeenyee fi kaafteeriyaa barattoota qoonqoo barattoota fuudhanii galaniitiin mana isaatiin nyaataa ture tokkodha. This is a fact. Misgaanaa'u uf duuba garagalii uf laali. Waraabessi kal'oo walaa uffatee saba keessaas ba'ee waraabessummaa irraa jalaan ba'u. Harvard University certificate miti waan feete fudhu. Segegaan ውስጥ ማብራት ነው ሐናን yoo ta'e maal akkoon qabu. Harvard University hojjettee Ingiliffaan yoo ati PhD fidde anatu si afoo gadhaabateetiin dhiirummaa kan kee ragaa sii ba'a. Hayyummaa kan kee ragaa sii ba'a. Garuu hin dandeettu gochuus hin dandeettu. Kan afaan Oromootiin defend gochuu hin dandeenye. Afaan Ingiliffaatiin emailii nama sii dubbisaan turre emailii Ingiliffaan. In that university. Barsiisaa University taatee emailii kan kee Ingiliffaan namni sii barreessu ijoolleen sii dubbisaa hin turre. Kanaaf yakki ati qubee afaan Oromoo tartiiba hojjechuu keessatti gaheen ati taphatte xiqqaa miti. As baateellee gogaa horii uffattee horii fakkaachuudhaaf. Horii fakkaattee ati saba Oromootiin makamtee diiyaaspooraa kana makamteetiin wanti ati gochuuf yaalte keessattuu
keejii keetiin sabni Oromoo illee naannummaadhaan illee ija keessa wallaalee jira. Uummanni Oromoo uummata babbadaa akkanaatiif naannummaadhaan ija keessa wallaaluu hin qabu. Habtaamuun faatis akkuma dheengadda jabina isaa faarsaa turte. Mee duraa qabii maarshii itti oonna godhi jedhaatiin turte sana amma immoo yakka inni dalage kana gadi baasi. Barbaachisaa taanaan yakka kanarratti ragaa qabatamaa. It takes time. Sometime. Not forever. Dhosuu hin danda'amu. Kanaaf wanti hojjetame yakka olaanaadha. Wanti hojjetame seenaa xureessuudha. Namni 5 kitaaba barreessanii fedhii uummata Oromoo hin jijjiirraa, seenaa uummata Oromoo hin jallisnaa yoo jedhan jallisuu hin dandeettan. Yeroo dabre hangaasaan waa'ee loqoda Harargee dhabamsiisuudhaaf wanti inni irra jedhu naannoo garaagaraa irra lolaa ture namni. It was right. Kitaabni jalqaba an afaan Oromoo saayinsii kutaa 5 kutaa 6 kutaa 7 irraa barsiisaa ture afaan Amaaraa afaan Oromootti hiikame. Beekan gulummaa. I don't know, beekanii miti. Ati misgaanaadha. Misgaanaa. Wanti ati goote dhugaa dubbachuuf yoo taate yakka. Yakka kanarraa of qulqulleessuu ammoo hin dandeettu. Kuni najisa dhumaati. Najisa yeroo dhumaati. Nama booyyee nyaateeti. Waan feeteeyyuu jedhi namni sirraa fudhatu. Amma inni agartaa deebii kan kee keessatti siyaasaan na sodaachisanii ati osoo siifi maani osoo bakka feete jiraatte nama dhimma tokkoo fi mootummaan Itoophiyaa sa'aatii takkaa miti daqiiqaa 5 barbaadu miti. Hin barbaadamtu. Because maallaqa qarshii 10 sii kennenaan waan jedhan hunda hojjetta. Kanaaf lammiin ilmaan Oromoo goch qubee A fi baa yoo itti dabalte abaa'oo waan taatuuf jecha iddoo sanarraa kaasnee laa fi gaa irraa eegallaa jettan kuni hayyoonni 5 hayyoota 5 kanneen keessatti namoonni maqaa gaarii qabanis ni jiru. Akkamiin akka keessatti hirmaatanii ofii isaaniitii ibsa kennuu qabanii doktoroota keessaa doktorri tokko achirra akka ka'ee jira krediitii gaariillee qabu. Ibsa osoo inni itti kennee baay'ee gaarii. Hin beekana fakkaataa namni kun biyyoota alaa kana keessatti amma he is acting as a professor hopefully. Kanaaf namoota sirni gadaa akka UNESCOtti galmaa'u taphatan keessaa achirra maqaan isaaniillee waan jiruufi nama hunda immoo maqaa namoota kanaa xureessuun barbaachisaa miti. Ammoo namni seenaa xurii ka dalagu yoo ta'e asbaanii nu amansiisani. Rakkoo qulqullina barnoota Oromiyaa irratti bara 2007 2008 keessa VOA irratti biiroo barnoota Oromiyaa wajjin falmii bal'aa tokko gaggeesseen ture. VOA jaallannee fa'aa gaafadha. Uf duba deebi'aa garagalaa yookaan maybe search godhaa hin argitu. Guyyaa 7 guyyaa 8 dhiyaate falmiin anaa fi namni sabqunnamtii biiroo barnoota Oromiyaa ta'e wajjin kan goone. Clearly lakkina biiroo barnoota Oromiyaa qulqullina ilmaan Oromoo keessa jiru guyyaa sana kaasnee lafa keenya. Dhumarratti illee hayyuun ibsaa guutamaa dhumarratti samarii waan sanaa kennaa ture. Kaarikuulamiin Oromiyaa hawaasa irraa mari'atamee kan jedhuun ammallee marii hawaasaatiin malee uummatatti akka fedhan. Keessattuu yeroo kana keessa waan fidaniif. Kanaaf please waan kana akka salphatti ilaaluu hin qabnu. Warroota kana dalagan ammootu completely Wallagga dhalateettanii ufittiin qabina. Yakkamaa uummata Wallaggaa keessatti ufi qabne achi baasuu dadhabne
Wallaggaan guutuu maqaa arrabsuu fidaa jirti. Arsii keessatti namni yakkamaan tokko yoo gadi ba'u yakkamaa san of keessaa achi baasuudhaan saaxilee sun dirqama keenya ta'uu qaba. Kana ta'uu baannaan hattuu fi gantuu bobaa teenya jala qabannee wanti nuti dalaynu sabaaf qabsoofnaa jechuun kiyyiba. Kanaaf namuu dhimma kanarratti akka salphatti akka hin laalle abdiin qaba. Yaanni hedduu har'aaf boruu kana keessatti gadi ba'uuf deema. Dhimmi ana yeroo duraatiif aarsee miidiyaa irratti gadi baase kun nama hedduu akka baasullee abdiin qaba hin beekasi. Kanaaf ammootu namoonni kun deebii sodaanneet akkas goone wanti jedhamu kijiba akka ta'u beeka. Kaayyoon tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiru ani abaa'oo miti abaa wal bira akkan dhaabanne gochuudha. OPDO'n lammata dhalachuudha. Kan biraa. That's the main objective. OPDO'n lammata dhalachuu. Maaf lammata dhalatti OPDO'n? Dur abaa qubee kana abaa'ootu fidee jedhamee himama. Namoonni garaagaraa kireeditii warri keessaa qaban jiraatanis. Amma immoo maalirree laagaa qubee laagaa the second qubee generation uumamuuf deema. OPDO'tu fidee jennee haa fudhannuuf. Kana goonee jedhanii ittiin uffaarsuuf. Rakkina kana hiikne jedhanii ittiin uffaarsuudhaaf. Sila qulqullinni barnootaa afaan Oromoo qofa irratti jira Oromiyaa keessa. Ingiliffa irratti hin jiru. Keemistirii irratti hin jiru. Fiiziksii irratti hin jiru. Herrega irratti hin jiru. Tartiiba qubee barbaadu sunniin shame. Iyyaadadhaa guyyaa falmii goone rakkoo afaan Ingiliffaa irratti jala sararree rakkoon maal irraa akka ka'u maddee sababa yeroo an dhiheessu itti gaafataman biiroo barnoota Oromiyaa maal naan jedhe gaazexeessitoota VOA'tiin jedhe nuti namoota barsiisnu Oromiyaadhaaf malee addunyaaf miti ka oomishnu biyyoota biraatiif miti ka oomishnu Ingiliffaan barsiisuun ilmaan keenya Ingiliffa beekuun barbaachisaa miti jedhe. Namoonni Ingiliffa hin beekne keessaa beekan gulummaa kan biiroon barnoota Oromiyaa oomishe kaayyoo isaatiin isa tokko. Hin beeku Ingiliffa. Ingilii nama dubbisaa fi ture amma iseenee GED wayii iseenee xiqqoo fooyyeffate hin beeku. Kanaaf rakkoo kana miidiyaaleen garaagaraa dhugatti keezii isaa hin baasnee irratti wal affeerree irra mareen akka jettan yoo taate I'm ready. Ilmaan Oromoo dhimma kana facaasaa waliin gayaa naaf jiraadhaa galatooma Oromiyaan ni walaboomti sabni Oromoo ni bilisooma qubeen afaan Oromoo OPDO'n illee bakkaa baastee jijjiirsu tartiibni qubee kanaa bakka jalqaba ka'etti ni deebi'a. Thank you galatooma.